Bakka seentu hundatti jechuun akka Oromoon dhufetti ilaalu bakka baay'eetti jechuun sadarkaa sanaan yaaduu qabda malee tapha kanaa keessa galuu hin qabdu. Ijoolleen wal arrabsiteedhaa fi ijoolleen wal arrabsite of course achittis asittis emotional lama gochuu danda'a garuu wanni kun immoo ittiin fufuun beekame yeroo dhumaa fi wajjiilee waan nan galchina keessa dhagaye ana waan nan galchina keessa ofii na galchanii bar dhufee daalacha arrabsuuf jedhee seenee bar tokko footoo jaalmaroo godhatee annaa kutuyyeen samaan uffallaqoo mukattinna kaadhasaa ayyaan qabdu an bari la dhagaye bakka afaan Oromoon immoo dhukkee irraa kaas ije ormaan nam ela dhagaye arraboota akka namni gubatuu waan barbaaduuf qalaanilla kana godha waasii ma dhagaye bakka Oromoon hin kabajamnetti seenee kabajisiisee bayan ala isaan illee nabe bakka isaan fa seenuu hin dandeenye qabadhee seenaan sololoo kalee seenuu dhogganii qabadhee seeneen soloo lama wallaggaa darsii miti dhogganii gurbaa yooni jedhan seenaa Tigree dhani qinqarinni ol seenaa afaan keessa wali qabadhaa jedheen Ibraahim afaan wali qabatanii akka barbaade arrabsaanii bulu gurbaan achi taa'ee hin baasinaan jedhee an bakka sin seenuu hin dandeettan seenee sin kabaje hin gabbaatanii amaara waa takka godhu narra wanna jechuun ana isin salee wali qabee qalilaalle naga qalle kee garuu amma tapha kana keessa eenyu fayyadama baay'isawuu waan kana keessa namni fayyadamu Oromoon fayyadamu jira. On barbaanne bi oofani ila kalee gurbaa arfaasaa jedhan sun nagaa udu taphatar nama arraba takkitti hin beekne jaldeessoo qabatee dhufee ol seensise. Ani arsii arrabsi daalacha arrabsuuf ta'a. Baay'ee kootu. Achoo zarmaan zaruun asadda boota ani si dhabaa ichilim. Dure salonni ke guyyaa sadiin darbu guyyaa sadii ol baas ta'ee bakkaan gahu boota ko. Maa isaan viidiyoo poost godhanii meesheer godhaa goota warri wal loltan martuyu fakkeenyaaf namni biraallee kan loltan koottaati. Waa takka dubbannee bahuu barbaada beekte. Ayyaa qe'een hin jiru bakka kanatti waanuma nagaa dhaabachuu lolu. Ayyaa. Nuti afaan tokko dubbannaa jechuun walumaa galatti ani daalachaalleen yaa'u hanga nama waa jedhu caalaa hanga inni saba kanaaf dalagaa jiru hin beekamaa eenyumtuun beeka kan ammoo diinatu beekaallee irra caalitti immoo nuti walii kennaaf akkamitti walii galla nuti kenna warra isa hubataniif warra isa hubanne jidduu garaagarummaan akkamitti sirraa'uu danda'a ka jedhudha kan irra dubbachuu barbaadu waan kanarratti daalachaan haaddisa unoo ani nama waan yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo arrabsuufi miti. Gaafni nuyi deeggaru caala gaafni hamilee sagalee ta'eeftu jira nan beekan. Sigalee ana waraana adda bilisummaa deeggaru miseensa waraana adda bilisummaa ana caala gaafni diina harkaa sagaleedhaan waa hedduudhaan nu fuudhatu jira. Kanan beeka unatuun lama nagar garummoo irra caalitti ufii kenna akkamitti wal hubannaa hawaasa kenna akkamitti wal hubachiifnaa akkamitti rakkoo kenna keessa kenna anaa fi daalacha rakkoo kiyyaaf ka isaa dhoffannee diina immoo fuula tokko akkamitti agarsiifnaa irratti osoo walii galame bareedaadha walumaa galatti hedduun kenna waan kana irratti osoo xiyyeeffannee siin jira daalachaatillee galatoomi nullee qusadhu ijoollee bosona jirtus hin beekan sabboonummaa warra jaalmarroo ofirra kaayatu caala situ ofirraa qabanan beeka galatooma hundi keessanuu waan kana irratti xiyyeeffadhaati rakkoo keessa kennaa keessoo kenna goonee fuula kenna immoo feesii kenna bifa tokko fuula tokko kallattii tokko ilaalcha tokko diina agarsiisuu qabnan jira kanuma kanarratti walii agarru galatooma daalachaatillee hedduu nu qusadhu immoo hedduu hawaasa keenya kanas qabsaa'ota kanas nu qusadhuun jira kun iyyannoo dhuunfaa kootiitti galatooma. Akka fakkii kanatti dubbadhaa carraa fudhaa kun yaada kennadha. Itti fufa mariin kennaa lolli kun bu'aan isaa maali yoom dhaabataa nurraa dhaabatuu qabaa Oromoon maa wal arrabsaa qabsaa'onni illee arrabsamuu hin qabdu akkasitti fufaadha. Yaada keessan kennadha. Injirtanii ummata
bakka miis godhatanii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا إلودا Daalacha jirutti namni wajjin barba daalacha jirutti namni carraayyoo kadhatee hin dubbatu. ala ugar senta maiki kabadda sena sera media barannu namni ala sentan maiki kabadda ugga namni aso tartiba san kabadda iluna sagantaan inni qabatee dhufe akkamitti araarri bu'uu danda'a fi akkamitti tasgabbii fiduu dandeenya kan jedhu irratti yaada gaariidha. An akka nam tokkotti jechaadha armaan durasi sagantaa akkasii kanarratti yeroo hedduu nan dhageeffadha malee dubbadhees hin beeku. Dhugaa dubbachuu fi biyyoota Afrikaa keessaa Naayijeeriyaan miliyoona 200 ol qabdi hawaasa. Saboota adda addaatu keessa jiraatan. Multi political system fayyadamanii biyyoonni gaanfa Afrikaa hedduun Keeniyaa fa'aa yoo laalle political system isaanii Keenyaa wal fakkaata. Siyaasa adda addaatu irra paartii adda addaatu biyya san keessa jira. Garuu sabaaf sabni wal keessa deebi'ee wal nyaachuu kana hin garre. Kana jechaan hubannoo dimokiraasii qabnu. What is democracy? What is multi democracy? Kan jedhu kana konseptii hin qabnu namni hedduun especially ijoolleen asirratti social media irra bani haasan kun hangamta akka waa'ee dimokiraasii beekan. Dhuguma dimokiraasiitti amananii kan jedhu san nama gaafachiisa jechaadha. Sirnoota armaan dura darban keessatti multi systemii keessatti yoo ati paartii san hin deeggarre taate zamana wayyaanee keessas haa ta'u dargii keessas haa ta'u ati yakkamaadha. Waan dhaloota irraa nutti daddarbeessan dhaloonni har'aallee silaa jijjiiruu kan danda'u waan kanarra dhaabbannee deemaa jirra jechaadha. Iluun abbaa fi deeggaruu danda'a mirga isaati. An abbaa fi deeggaruu mirga kiyya. PP deeggaruu danda'a, waboo deeggaruu danda'a, KFO deeggaruu danda'a. That's the way of democracy. Kan accept godhuu danda'u qabna. Yaadaan wal bira teennee yoo waliin hin mari'anne wal haleeluudhaan wal arrabsuudhaan wanti dhufu tokko illee hin jiru. Kuni cabiinsa akka sabaatti nu dhaqqabaa jiru keessaa isa tokkodha. Kanaaf haga dandeen hayyonni jiran waa'ee dimokiraasii kanarratti xiinsammuu kenna argitee sammuudhaan walitti hidhachuu danda'a. Bakka ati seentu hundatti jechuun akka Oromoon dhufetti ilaalu bakka baay'eetti jechuun na sadarkaa sanaan yaaduu qabda malee tapha kanaa keessa galuu hin qabdu. Ijoolleen wal arrabsiteedhaa fi ijoollee wal arrabsite of course achittis asittis emotional lama gochuu danda'a garuu wanni kun immoo ittiin fufu hin beekame yeroo dhumaa fi wacciilee waan nan galchina keessa dhagaye ana waan nan galchina keessa ofii na galchanii bar dhufee daalacha arrabsuuf jedhee seeseenee bar tokko fotoo jaalmaroo godhatee annaa kutuyyeen samaanuu fallaqoo mukattina kaadhasaa fayyaan qabdu an bari la dhagaye bakka afaan Oromoon immoo dhukkee irraa kaasi ija ormaan nam ela dhagaye arraboota akka namni gubatu waan barbaaduuf alaanilla akka dhaqoora waasii ma dhagaye bakka Oromoon hin kabajamnetti seenee kabajjisiisee bayan ala isaan illee na beeku bakka isaan fa seenuu hin dandeenye qabadhee seenaan sololoo kalee seenuu dhogganii qabadhee seeneen sololoo nama wallaggaa darsii miti dhogganii gurbaa yooni jedhan seenaa Tigiree jedhanii cinqarinni ol seenaa afaan keessa walii qabadhaa jedheen irraa bahe afaan walii qabatanii akka barbaadee arrabsaanii bulu gurbaan achi taa'ee hin baasinaan jedhee an bakka sin seenuu hin dandeettan seenee sin kabaje hin gabbaatanii amaara waa ta'e godhu narra wanna jechuun ana isin salee walii qabee qalilaalle qalle. Kee garuu amma tapha kana keessa eenyu fayyadama baay'isa'u? Waan kana keessa namni fayyadamu Oromoon fayyadamu jira. Waan barbaanne oofani ila kalee gurbaa arfaasaa jedhan sun nagaa utuu taphatar nama arraba takkitti hin beekne jaldeessoo qabatee dhufee ol seensise. Ani arsii arrabsi daalacha arrabsuuf ta'a. Baay'ee kootu. Achoo zarmaan zaruun asaddimoo ta'an sidibaa ichilim. Dureessa lolli kee guyyaa sadiin darbu guyyaa sadii ol baas ta'ee bakka hin gahu goota ko. Isaan viidiyoo poost godhanii meeshaa ergoodhaa goota warri wal loltan martu fakkeenyaaf namni biraallee kan loltan gootaati. Waa takka dubbanneen bahuu barbaada beekte. Ayyaa qe'een hin jiru bakka kanatti waanuma nagaa dhaabachuu lolu. Ayyaa. Nuti afaan tokko dubbannaa jechuun walumaa galatti ani daalachaalleen yaa'u hanga nama waa jedhu caalaa hanga inni saba kanaaf dalagaa jiru hin beekamaa eenyumtuun beeka kan ammoo diinatu beekaallee irra caalitti immoo nuti walii kennaaf akkamitti walii galla nuti kenna warra isa hubataniif warra isa hubanne jidduu garaagarummaan akkamitti sirraa'uu danda'a ka jedhudha kan irra dubbachuu barbaadu waan kanarratti daalachaan haaddisa unoo ani nama
waan yookaan waraana dabalisummaa Oromoo arrabsuu fi miti. Gaafnin nuyi deeggaru caala gaafnin hamilee sagalee ta'eeftu jira nan beekan. Sigalee ana waraana dabalisummaa deeggaru miseensa waraana dabalisummaa ana caala gaafnin diina harkaa sagaleedhaan waa hedduudhaan nu fuudhatu jira. Kanan beeka unatu lama nagar garuu immoo irra caalitti ufii keenya akkamitti wal hubannaa hawaasa keenya akkamitti wal hubachiifnaa akkamitti rakkoo keenya keessa kennaa anaa fi daalacha rakkoo kiyyaaf ka isaa dhofannee diina immoo fuula tokko akkamitti agarsiifnaa irratti osoo walii galame bareedaadha. Walumaa galatti hedduun keenya waan kana irratti osoo xiyyeeffannee siin jedha daalachaatillee galatoomi nullee qusadhu ijoollee bosona jirtus hin beekan sabboonummaa warra jaalmarroo ofirra kaayatu caala itti ofirraa qaban nan beeka. Galatooma hundi keessanuu waan kana irratti xiyyeeffadhaati. Rakkoo keessa kennaa keessoo kenna goonee fuula kenna immoo feesii kenna bifa tokko fuula tokko kallattii tokko ilaalcha tokko diina agarsiisuu qabnan jira. Kanuma kanarratti walii agarru galatooma daalachaatillee hedduu nu qusadhu immoo hedduu hawaasa keenya kanas qabsaa'ota kanas nu qusadhuun jira. Kun iyyannoo dhuunfaa kootiitti galatooma. Akka fakkii kanatti dubbadha carraa fudhaa kun yaada kennadha. Itti fufa mariin kennaa lolli kun bu'aan isaa maali? Yoom dhaabataa nurraa dhaabatuu qaba? Oromoon maa wal arrabsaadha? Qabsaa'onni illee arrabsamuu hin qabdu akkasitti fufaadha. Yaada keessan kennadha. Hin jirtanii uummata? Bakka mees godhatanii Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota iluudha. Bakka daalachaa jirutti namni wajjin bakka daalachaa jirutti namni carraayyoo kadhateef hin dubbatu jechuudha. Ala ugaa sentan maayikii qabadhaa seenaa seera miidiyaa barannu namni ala sentan maayikii qabadhaa ugaa namni haasoo. Tartiiba san qabadhaa iluun sagantaan inni qabatee dhufe akkamitti araarri bu'uu danda'a fi akkamitti tasgabbii fiduu dandeenya kan jedhu irratti yaada gaariidha. An akka nam tokkootti jechaadha armaan durasi sagantaa akkasii kanarratti yeroo hedduu nan dhageeffadha malee dubbadhees hin beeku. Dhugaa dubbachuu fi biyyoota Afrikaa keessaa Naayijeeriyaan miliyoona 200 ol qabdi hawaasa. Saboota adda addaatu keessa jiraata. Multi political system fayyadamanii biyyoonni gaanfa Afrikaa hedduun Keeniyaa fa'aa yoo laalle political system isaanii Keenyaa wal fakkaata. Siyaasa adda addaatu irra paartii adda addaatu biyya san keessa jira. Garuu sabaaf sabni wal keessa deebi'ee wal nyaachuu kana hin garre. Kana jechaan hubannoo dimokiraasii qabnu. What is democracy? What is multi democracy? Kan jedhu kana konseptii hin qabnu namni hedduun especially ijoolleen asirratti social media irra bani haasan kun hangamta akka waa'ee dimokiraasii beekan. Dhuguma dimokiraasiitti amananii kan jedhu san nama gaafachiisa jechaadha. Sirnoota armaan dura darban keessatti maltii siistemii keessatti yoo ati paartii san hin deeggarre taate zamana wayyaanee keessas haa ta'u dargii keessas haa ta'u ati yakkamaadha. Waan dhaloota irraa nutti daddarbeessan dhaloonni har'aallee silaa jijjiiruu kan danda'u waan kanarra dhaabbannee deemaa jirra jechaadha. Iluun abbaa fi deeggaruu danda'a mirga isaati. An abbaa fi deeggaruu mirga kiyya. PP deeggaruu danda'a, waboo deeggaruu danda'a, KFO deeggaruu danda'a. That's the way of democracy. Kana accept godhuu danda'u qabna. Yaadaan wal bira teennee yoo waliin hin mari'anne wal haleeluudhaan wal arrabsuudhaan wanti dhufu tokko illee hin jiru. Kuni cabiinsa akka sabaatti nu dhaqqabaa jiru keessaa isa tokkodha. Kanaaf haga dandeen hayyonni jiran waa'ee dimokiraasii kanarratti xiinsammuu keenya argitee sammuudhaan walitti kan 5 kilos ta'ee waraqata takka jireenya biyya kanaa hin qabne waan gabbayee biyya kana keessattuu iyyuu waa bitatuun hin qabne hedduutu jira. Warra sanii du'aayii kadhadhaa, warra sanii rabbiin kadhadhaa, rabbitti booyaa fi kafira biyya Awurooppaa tanarraa biyya garaagaraa irraa hin qabne. Wallaahi amma ijoolleen keenya yoo manaa gadi bayan biyya kana keessatti neetiin baay'ee rakkisaadha. Baay'ee. Biyya kana keessatti neetiin baay'ee si rakkisaa kama kuyeetii sanii miti. Firii guuttattee yoo manaa gadi baate akka barbaaddetti alaaf mala neetii fayyadamtu biyya kana keessa wanni akkasii hin jiru. Ammaan tanatti guuttee ammaan tana keessa xap sekendii takka osoo hin gahin jechuudha. Waayifaayi malee waayifaayin sunuu bulii torban bakka yoo itti guutte malee hin dandeettu jechuudha. Qamuuti yaa welcome. Kanaaf ani wanni isiniin jechuu barbaadu ijoollee sana hanga dandeettaniini du'aayii kadhadhaa fi namni keenya maaliif waa rakkinuu fi dhoffataa yoo gadi ba'ee shimadhe bada kadhattu waan biraa waliin jennu silaa wanni wal cabsinuun kadhattu tana kadhattu.
akkasi gaafas akkasii godhee gaafas akkasii ta'e. Kanaaf jecha uummanni keenya laala ka dila rakkina jirtu tana hunda dhoffatee jiraata waan isin ajaa'ibu. Rakkoo isin argitan tana hunda uummanni keenya waan nufi cabsaa yadhisee maali? Osoo gabbayee himatee guyyaa takka inni bayyanatee waan takka godhatee keessa yookaan waan takka dubbate bata kadhattu gaafas akkasii kadhataan turre. Amma aslii amma akkanatti hadda afaan baatanii barbaaddan kan kadhattu jedhaanii turtan hundi keessan ni beektan. Kadhattu birrii kennaan akkas ta'ee taabtaabii kennaan akkas ta'ee adda garuuyyuu asliimeet koomentiin akka jirtuun aslii. Maaliirree ka keessa gammachuudhaaf so'uutu jira asliin baqaqee dhagayaa laata way du'ee dhagayaa laata way falaxamee mana yaalaa jira dhagayaa laata gammachuu bar gammaduuf ka gaafatullee jira gara nyaattiif ka gaafatullee jira jechuudha. Oromoon tun beekaa bifa hedduu qabdi akkuma rabbiin bifa garagaraa nu uume bifa garagaraa qabnaa jechuudha. Irra caalaa warri akkasii buqqa'ee barbaadu sun maali boru arrabsuudhaafi wayi haati faatee asliin sodaatee mana oole jetti. Amma an jedhee miti asliin sodaatee mana gabbootite osoo an jedhe yookaan ammoo asliin shakkee mana bootite an jedhe gaafa kan aslii jala dhaqanii bada akkasii gaafa sodaattee akkasitti mana oolle ati. Lubbuun tantee asumarratti gaafas akkasii manan oolle ka osoo mana isaa jala adurree wallolte gabbayee balbala banee adurree wallolte san laaluu hin dandeenye tuyyuu lubbuun qabne tuyyuu bakka seeraa dhabuumaa diddeem nama arrabsa. Adurreen osoo bashoo mana isaa jala wallolte gabbayee laaluu hin danda'u bashoo mana isaa jala wallolte. Hantuunni mana isaa keessaa odoo shokose sireerraa gabbayee hantuunni sun maan nyaataarra jedhee ka laaluu hin dandeenyetu waa namaan jedha. Wallahi hin beekali. Takkaa keessan garaa keessan baqasee waan isin yaaddanis baruu dhabu Oromoon tun waa sagal qabatanii akka deemtan akkana isin beeka. Takkaa gammaduu, takkaa gadduu, takkaa booyuu tanuma bas waan biraa qabatanii hin deemtan. Nama wanni isin buqqaatanii aslii akkasii gaafataartanii maal lageennaaf. Kaleessuma morra akkasitti aslii yaafatan keessa liivii ture maa yaafattan aslii jennaan isatu afaan dheerataa wayi isa baqassanii jenneeti. Osoo baqaqee jiraate illee akkas yaadaa jechuudha. Rabbuu dhugaa hin godhini jechuudha. Zumliin isaa dhufte rabbiin isarra haa dabarsu. Hammeenya walii hin yaadinaa. Ani waan biraa isiniin hin jedhu. Hammeenyuma walii hin yaadinaa. Wallahi hammeenya walii yaadinaa. Adunyaa gantuu tanaaf jettanii amma nagayaan amma sibiraa achi garagalee booda du'ee isaa dhageettuu jettee osoo bishaan waliin dhugaartan burcuqqoo aditti dhuddee lafa keetteetti ol fudhatee bishaan dhugee bishaan sun fe'ee dabarsuuf jetteetiini adunyaa gantuu tanaafi ba'allaa hammeenya walii hin yaadin. Obboleessa keetii boollan qotiyyoo qottee ammoo gadi hin fageessin. Dhugaa rabbii siin jedha nama kaleessa osoo ijoolleen kenna wal ajjeesanii wallahi aga kanatti hin dhagayamu. Maaf waraanee ka'ee osoo ati kuftee dhufee sirratti kufaa jechuudha. Aarii keessa si waraanee ka'ee osoo ati kuftee dhufee sirratti kufa. Garuu sun si kuffisee ka'ee ilaali ka amma mucaasan ajjeesanii ka'anii achitti irra deemaa turanii lolli erganii du'ee as lola salphaan hin deemne. Arabni irra deemaa turte isa reeffa isaarra dhaabatanii dhagaa darbaa turanii irra fiigaa turanii itti tufaa turanii waan hin goone hin qaban jechuudha argitanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam ooltame rabbii jedhaati. Naga jirra wallahi alhamdulillah akka rabbi. Maashaallah wallahi baga nagaan ooltanii sagalee teessan dhageenne. Nama tokko hagam akka isin duubaatiin qabu rabbuma tokko isin nama uume qofatu beeka. Wallahi billahi wal beekullee dhabnu nuti maatiidha isin beeyna tokko keessani. Wallahi qoree isin waraantu namni fedhu hin jiru. Qoree isin waraantu namni fedhu hin jiru. Abdii Oromoo kuush qayyatu kottu bahe jaldees. Rabbiin hamtuu isinirraa haa qabu obboleeyyan tiyyaa keessattuu warra shamarranii. Wallahi itti ka rabbii keessa jiraadha. Tokko keessan kamaatii qabu kamaatii hin qabne jedhu hin sodaatina gabba haati waa bitadha warra dhiiraa waliin deema. Qoonqoonillee hin miidhamina yaadaanillee hin miidhamina.
والبرة الدفا والبرة تعاوي تكنا يادا نبتن كنا غرغرة تيتنين شنكمنا والبرة الدفا يادا نغا يادا حملة ولي تجارو ولي فغدا صبرو مكس كنافو والله جبا دانو تسنين دغنو دعاي لي سني غونا ربي لين سنبير جرا حواسني كنا لي سندو بجرا والله دعاي سني غدا جراني جولي مصري يروج دمو كوسا كنا متي والله اسم بيكا ونو سيتا مالي دوادا والله دوادا يسني تولتو تلي حمتو تلي غمچو تلي غدة تلي متاني حواسا جتي سني حواسا كوسا متي ربين كي سنبير عجرات والله باكيتي ورو GFT تيا أنا معرفة أكما أرجع يرتان كان أربعة ديم اللي جرا كأكواني تيسو أسوني رتين تكنا لفه رتاو وي يا ربي أسوسا دما أقول كجر اللي جرا يا ربي بلوسا نكاس قول اللي كجر جرا كوان لفه أجتاو وي ما مجمع كله سارمي تيسان गुया ऐसा थी तो गए मान नुत्ती बोया बोलते हैं जरे तो करो पे कमेंट ही जरे तो ये चुप बर दूरी तो ना कब दी बर दो अगरा सिंयात तो तुझे दो अगरा सिंयान ने तुझे नम तो को डिबा में वली लफाते वली इंदत लब्दे यालते मना याला गेसिते बेला है वली नाबते रखते वली नाबते वली रराते उल्बात दते गब्बात दते गा पकायो अर्मीता ए गरा सिंयातो garuu osoo amma nagahaan jiru ebalu du'ee bara yoranitti bilbilan akka haadha faateetitti hin yaadini akka keetii yaadi hiriyyaan isaa waliin nyaattee biraa gadi baate sa'aatii 9:10 si bilbilaniitiini bara ebalu darbe yeroo siin jedhan gadda akkamtu sitti dhaga'e obboleettii koo namu yuka gara nama nyaatu wallahi waanu fi namni martuu beeytaa hin dalagadhaa jiruuti jijjiira jiruu maatiiti yaa jijjiira jedhee akkamitti akka inni bakka isaan ga'e abbaa fi rabbitu beeka namu karoora qaba karoora kenna sanii galma geennaa fi karatti citee hafaa rabbii tokkochatu beeka yeroo gabbaatee waa bitachuu gabbaatullee yookaan uffadhee yookaan immoo bitadhee waan san uffadhee yookaan bitadhee waan san nyaadha jetta malee alatti hafan jettu beektaa nu hundi kennayyuu ta'u obboleessa kenna qabde suni nu qabuu jiraatti eessattii fi akkamitti garuu hin beeynu isa sanii wallahi rabbiin jannataan isa haa gammachiisu rabbi shabaaba jannataa isa haa godhu maatii achi keessa jiranii fi faamilii oromoo kataan hunda isaanii wallahi rabbi sabrii isiniif haa kennu haa ta'u garuu wayita wanni akkanaa dhuftu nama sodaachisa akkuma madura Suud Afrikaa keessatti ture wanni waraansaa kunii fi yeroo biyyattiin jeequmsa akkanaa biyyattii keessatti kaatu nama sodaachisa akka dhugaatitti yoo dubbanne yaa hedduu nama sodaachisa haa ta'u garuu balaa dhufte keessatti marallee hin galaafattu martillee najaan bahu isinii waan rabbiin keessan isinii qoode hin dhabdanii hima uf eegaa tokkummaan keessan barbaachisaadha wal jala deemaa namoota isinirra guddaa sheekolee jalaa gorsa fudhadhaa hoo hin bahinaa jedhan hin bahinaa yoo sodaata warra dhiiraatu jiranii deemaa waan uu fidaa jedhaanii waan qabdan walii qoodaa akkuma qabdan waliin nyaadhaa waan rabbiin nama fidun bee nuti illee kaas jiru biyya nagayaa jirta jetta malee osoo musiibaan takka buute asuma keessa dhumtaa bar wallahi billahi wama dandeettanii wal bira dhaabbadhaa wallahi waliin dagatina yoo gadillee bahu hunduma kennatu warneenkii jala jira garuu walirratti hojjetu roodhu waliif hojjenne wayya it is normal anka biraallee bana dalaal kaleessa 45 ture har'a 63 irra jira guyyaa lama waan hin kenne sa'a 24 keessatti 18 fooloo na godha so akkas taanaan bareeda itti fufaa warri koomantii jala dhuftanii ustaaza jettu ati maal abbaa kee asii goota ustaaza bira deemtee daawwattu akka waan ustaaza biraa dhimma qabdu deeme achi dhaggeeffadhu maal tassi fida jala qaabbatu ustaazota ni ilaallatu dhimma kana profaayilii koppii link godhaa fi warri dandeessan profaayilii koppii link ustaazonni waan kana godhaa fi waggaa lama guutuma ta'uu dhukkubsaa teenya jira keenya ustaaza isa dhagaa baala keeti hayyi isaan illee adeematan warri dhaggeeffachuu barbaadu jira kan warri dhaggeeffachuu barbaadas taa'e hagasuma komanti motorii miyuutii godhaa warra akkas barreessu itti fufi obboleessa keenya naaf dubbiin tumurreet. Ani dubbii sanirraa gabaabsaa wannan jechuu barbaadu Oromoon haga beekaa ofii jala deemutti haga beekaa ofii kunuunfatutti haga
wal jala yaanutti bilisummaan argannu. Akkanatti beekaa keenya cabsaa beekaa keenya immoo hamilee isaatiif bakka inni jirutti lubbuu isaa balleessuudhaaf deemuun bilisummatti nama hin geessu. Dhugaa isiniin jedha. Sabni hayyuu ofiin eegganne, sabni beekaa ofiin eegganne bilisummaan argata jettanii yaadina. Wanni nu hanga har'aatitti jaarraa hundumaayyuu gabrummaa abbootii keenyarraa nurratti tarte haga ammaatiin nurra jirtuufi waan beekaa fi hayyuu kennan eegganne ofii walajjeef kennumaan keenya cabsuna. Kennumaan keenya cabsuun kuni akka nu gabrummaa jalatti tuqnu godhe. Kanaafuu ijoollee Oromoo nama beekaa, nama hayyuu, ka ganda keetii ta'e, ka ilma Oromoo irraa dhalate